Matti yoo mataan keessan hin dheeratin isin seeraan fayyadamtanii koottaatii keessan na gaafadha. Wallaahi rifeensi kiyya akka ajaa'ibatti akkanaa dheeratu wanni godhe waan kana. Garuu reef awwalarraa aga xumuraa suuta jedhee ofii kiyyaa wayita danfisu maali isaa hunda waraabee na jalaa haaqame. Viidiyoon akkamii akka haaqame hin beeku. Amma garuu xumurameen isinitti argisiisa. Guyyaa biraa takka takkaan isin mul'isa. Maal akka fayyadame jechuudha. Awwalarraa aga xumuraa wayita danfisu maal godhu fayyadame maal akka fayyadame hunda. Viidiyoo itaanii viidiyoo ilaalu narraa haaqame. Garuu amma hin dibanne waan ta'eef isin mul'isa. Tiriitmentii kanaan torbaanitti guyyaa takka fayyadama. Guyyaa jimaata fakkeenyaaf harri kamsaa galgalaami kamsaa dibadhee jimaata nyafa dhiqadhaa jimaata matarraa dhiqadhaa jechuudha. Ofirra mataa kiyyarran bulaa. Isinillee ofirra bulchuu hin dandeettanii rakkoon qabu. Almost sa'aatii 2 fi sanaa ol ofirra tursiisuu qabdanii. Dirqama mataan keessan mataa dhiqame ta'uu hin qabu. Matama xurii qabutti dibattanii eegasii ofirraa dhiqattanii jechuudha. Sababni mataa xuriitti isa dibadhuuf tokkoffaa xurii harkisee waan mataa keessa jiru kan hunda walitti guureetiniin akka bahu taasisa. Lammaffaa hogguu mataa keenya dhiqannu zayitii uumamaa mataan ilma namaa qabutu jira. Zayitii san akka inni hin fixannee fi mataan keenya uumamaan shaayin akka godhu taasisa jechuudha. Kanaaf materiyaala na barbaachisu isinitti mul'isa. Wantoonni na barbaachisan kunoo as bira jiru. Kana talbaadha. Kun immoo kana maali? Habishiidha. Kun immoo figaa maxbashaa yookiin roozmariidha. Kun absuudaa gurraacha. Kun immoo ruuzaa jechuudha. Kana walitti maytaniitiin danfistan. Yogguu taflaqallaqee jedhu kun jeela kana ba'a. Kasina jaabulaa hunda isaa waraabee asitti narraa badee wanni viidiyoon isaa jechuudha. Kuni ka keessaa inni dhimbiibameetiniin hafee jechuudha kun. Asitti danfiseetiniin ka'an barbaadu kanaa jechuudha. Eegan dhimbiibee booda zayitii kana itti dabaleera. Ooyiraa zayitii jechuudha. Yoo itti dabaluu baattanilleen talbaa fi habishiin uumamaan zayitii qaba waan ta'eef watakka rakkoon qabu jechuudha. Dhugumatti wanni kun mataa ni dheeressa, ni jabeessa, ni laaffisa. Ammallee akka mataan baay'atu godha. Na amanaa. Ji'a takka 2-3 keessa jijjiirama ajaa'ibaa rifeensa keessanirra arguu jiraattanii ufii kiyyaa rifeensa kiyyarra fayyadameera. Gosoota rifeensa hundaafuu wanni kun ni fayyada. Gosa rifeensa hundaafuu ni jabeessa yoo ta'an jedhu maal jechuu barbaadeeti. Ni jabeessa jechuun kiyyaa akka hin bubuqqaane godha. Rifeensi keenya akka inni hin bubuqqaane godha jechuudha. Rakkinni wanni kun qabu tokko qofti maalidha isiniif fakkaate nama mataan keessa luuccaa ta'e akka malee luuccaa akka malee laafaa leexexa akka inni ta'u taasisa mataa luuccaa jechuudha. Inni kan biraa immoo maalidha nama rifeensa isaadha gara duraa siqee jiru akka hin dibanne anammoo inni na darare asii rifeensi namaa kan gara duraatti dhufa jechuudha. Biqilee beebii heerii baanan san hedduu baay'isaa. Garuu waan kana akka inni akkas godhu gochuudhaaf ofiiyyii miti kan isin dibachuu qabdan. Namatu suuta jedhee rifeensa kana addaan isin babbaatee maasaaj godha. Maasaaj mataa gochuu yookiin mataa kana akkana sukkuumuun eega itti dibattan booda rifeensi keessan hundeen isaa akka inni gartee aktiiv ta'eetiniin waan namni itti dibe qeebalu godha jechuudha. Wayituma riqibaatii kaan iyyuu dibattan mataa keessan maasaaj godha. Tokkoffaa mataan keessan fayyaa akka ta'u taasisaa. Wanni dhiigni mataa keessan keessa deemu yookiin immoo daddarbiinsi dhiigaa akka oksijiinii akka saffisu taasisa. Ittisan immoo rifeensi qaama mataa keenyarra jiru akka dheeratu taasisa. Mataa bubuqqa'uuf mataa ammallee keessa taasisaa deemuuf hedduu faayidaa qaba. Namni yeroo ammaa kana waa'ee himaan heerii malee waa'ee rifeensa uumamaan dubbatu. Laakiin dubartiin bareedumni isii rifeensumaanii soo rifeensa keessan qabadha. Waan biraa torbee itti aanu tiriitmentii biraa isinii dalagaa yeroo hundaa kamsaadha tiriitmentiin an dalagu. Har'aaf dhiifama viidiyoon irraa haaqameef guyyaa itti aanu immoo suuta jedhee isinii waraaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.